galgalaaf ganama cinqamaa jira. Bilaalota irraa kakkanaa jira bar Somayyoota irraa kakkanaa jira. Dhiiroo ustaadni garee kana jechisee deema. Dhiiroo barattoota kana facaasaa. Dhiiroo dirree qullatti na dhiisee deemaa jechuudhaan garee eeguudhaan cinqamaa jiru. Garuu quraana waa takka jechuudha waa tokko hin hubatin. Meeqa jira? Annin beeka. Yoo xiqqaate hanga nama 3-4 beeka. Kanan jechuudha ustaada tegeessuudhaan taraa 3 taraa 4 taraa 5 jechuudha wajji cinqamaa ture jira. Wallahi. Maaltu si dirare akkanatti maaltu kana sammuu si jeeqe? Biyya Oromaa keessatti galgalaa ganama gamaa gamana fiiguun kan keetu. Biyya Oromaa keessatti jechuudha aaliidhaa wajji cinqamuun madaamii wajji cinqamuun kunuun jechuudha musiibaa sitti ta'e. Gareen ati asirratti ijaartu kun waa fooqii lafatti ijaarte waan taane maal amma si dirare akkana? Cal jettee jechuudha bakka barnoonni jiru zoomii bareedaa jettee barattee daqiiqaa muraasa kan itti yoo dalagaa kan keetti deebitu maaltu sammuu si dhukkubsa? Maaltu si maraacha namaa wajjin? Maaltu si maraacha? Lakkoofsi tokko bar Taqalaa ministeerri bar Dr. Abiyyi miti bar waasin godhu bar Dr. Abiyyi bar waasin godhu bar yoo uffattee jechuudha hawaasa tajaajiltee barnoota kan keetti fufaa jiraatte maashaallah bareeda fadaa kan amru yoo immoo jechuudha lakkoofsi tokko lama uffachuun jechuudha barnoota irratti kan silaafisu ta'e bakkatti aangoo tara tokko hin jaallannu bar hareen ka jedhaa roban dhabamu bar aangoo kee dhabanii maali aangoon yoo jechuudha qaraatii rakkasi jabeessu ta'e qofa dubbii dhugaan siin jechaa jira sirriitti fudhadhu bakka tana gowwoomnee waggaa 2 waggaa 3 guutuu cal jennee aappii moora ta'aa jirra jechuudha sammuudha jeeqamaa qalbii dhukkubsachaa achirraa waggaa baan ilmi abbaa manaa naggara gale qabeenya ni duraa saamame madaamiin naggara galte akkaataan sirkaa faca'ee jechuudha akkaataan sirkaa badee nama meeqa akkana qalbii jeeqamaa jira. Kanaaf lakkoofsa takkaa lakkoofsa 2 uffachuun garee bantee keessa taa'uun yoo barnoota irraa fudhattu taate yoo kan nama fayyaddu taate ka yoo of fayyaddu taate nama fayyadu qofaa miti. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala yaa ayyuhal ladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara. Quu anfusakum lubbuu keessan ibiddarraa baasaa tiksaa dura achi booda wa ahliikum dura lubbuu kan kee jechuudha wayyeessuu qabdaa. Lubbuu kan kee waa hubachiisuu qabda aqiidaa sirrii yoo akkas taate qofa malee cal jettee garee bantee lakkoofsa tokko uffattee barnootaan malatteessee arrabna si quraana qaray sagantaa wayii dhufe abaluudhaa maamirtitti mana eenyu bane regaa sagantaa nafne ol ba'anii quraana jechuudha gubbaa tana mataa gad deebisanii miila ol deebisanii warri aappii immoo warra akkanaati nama nagayaa jechuudha ka maqaanya akkasii nyaachaa jiru jira. Fuudhadhu maqaa mataatti yamaan ta'in ni furachuun qaba. Maaliif jibbaa kan keetiif miti akkati dammattee haati kan kee abbaan kan kee jechuudha qabdee uleedhaan si garaftee tartiiba si deebistu hin jiru. Kun baadiyyaa keessa jira abbaan kee kun jechuudha nama takka magaalaa keessaadhaa jechuudha. Haala kan ati itti jirtu qubas hin qabu. Kiisitti waa hambifachuutti hin jirtu. Yeroon kan kee jechuudha dhaabbachuutti hin jiru. Fayyaduutti hin jirtu kakkanaa kana jira. Namni si argaaru hin jiru. Yoo nutummaan jechuudha obboleeyyan walii taanee wal qabne malee. Sumaaf malee hammeenya kan kee jibbina kan keetiif miti. Kanaaf dammaquu barbaachisa. Qabilaatota taate. Hangam tokko jechuudha quraana huruufa makhaarij isaa eeddee sifaata isaa eeddee hangam tokko jechuudha aayata hanga aayataatti bara aayatuma gabaabaa kana jedduutti bara taraa 2 taraa 3 deebinee asumaa dib isa silaa jechuudha boodarra goranii alangaadhaan ilaalli. Godhanii balarraa baasanii takka fa'a. Dammaqi akkati dammattuuf hin waasin jechaa jira malee waan biraatiif miti. Kanaafi osoo cinqamuu jechuudha namni gariin kan quraanii dhibusuma jira. Akkanatti gamaa gamanaa sammuu jejjeeqamnee jiru jira. Abbo bismillahir rahmaanir rahiim sammuun jeeqame kana amma booda rabbiin ufa dirisu. Gammachuutti rabbi siif hadirisu. Quraana sidii kana bismillahi hamma booda siif halaafu. Qabeenya si duraa barakaa dhabe kana hamma booda rabbiin barakaa keessa siif kaa'u. Madaamii galgalaaf ganama jechuudha sammuu si hawwisaa jirtu hamma booda rabbi sirra hadirisu. Haadhaa fi abbaa jechuudha tokko ganamatti garagalee jechuudha. Qabeenya ati bara haadhuma kan kee taate abbaa kan kee tahee numa jira naati darbee numa jira. Qabeenya ati itti ergitu jechuudha bakka kana dhabamsiisa numa dalagda. Isiin tun qooda ilmoo kan kootiiti. Hanqa kana nyaadhu naan jette hanqa kana immoo gaafa dhufte qalbiin sitti gammaduu qabaa.
haatinii fi abbaan akkas jedhu jechuudha tokko jira. Kun jechuudha akka nama xarraabbatee kun abaasota suufiyyoota jechuudha kan walitti haratee gara bakka hadaraatiin jechuudha. Abala sana abala baas maarra jedhee achittiin guurratu jira bara. Achitti naqee gabaasii godha yooniif jechuudha kunoo maallaqa natti ergu kan jedhu fa'aa jira. Qilleensa kanarra bara wallaahi waan ajaa'ibaa waan qalbii nama jiiqu akkana jiran jira bara. Jaarsa ta'u jechuudha yoo qabeenya natti erguu baatte baatiitti hangana galchite akkuban si qaba. Qarshiin tokko irraa hirrannaan nikaa kan kee xilaa kan kee sadeen harkarra sii ka'a. Aboo subhaanallah wallaahi hanqanumaa wayyuma jirtani wallaahi hanqanumaa rabbiin isinumatti ibsu jira nama garii. Barkanatti qalbii jeeqamtee bara wallaahi dubartoonni qilleensa reeto kunii fi bilaadonni qalbii jeeqamee ilmi namaadhaa jechuudha. Akkasi jira. Duuba maalan sii godharee kakkasiidhaa jechuudha keessa jiraannaa itti gaccabsee sitti himu. Kakkasii bara waan hin taane taap godhaa jira bara. Kakkas galgalaa ganama jechuudha qalbii si jeeqaa jiru. Bilaalota irraayis kakkasii qalbii jeeqamaaru jira. Ka jechuudha waa xiqqishoo kaa sagalee jedhame waa xiqqishoo kun jaarsa takka viidiyoo laalte xiqqishoo mataan kaa aduu biyya Arabaa keessa fiigaa mataa waa xiqqishoochi garagalee jaarsan qabu itti siichi garagaltee waa xiqqishoo sagalee tolu kanaaf kana agarteemi jaarsan qabu wallaahi jaarsan qabu. Akkasitti jechuudha jaarsa ibiddarra kaa'attus barruma jirtii bara. Bilaalee tokko bakka rakkoo qabu. Guyyaa kiraa fuulduratti irraanfanne jira keenya maal taatansa. Bar guyyaan jechuudha. Arranne kan kee arraantan akkana dubbatu tun qabamee qaamte kan kee ragaa sirra bahu guyyaa san turfuu ta'a bara. Hadaraa of hin daganne obboleessa kee obboleettiitii islaamaadha. Waa tokko wanni waa'ee jannataatii fi waa'ee azaabaa qofa jechuudha walitti qaraa oollusi. Enjiru bakka tana sirriitti dhugaatti walitti qabne walitti gadi qabnee walitti himuu qabna sirriitti fudhadhu hin jibbin. Wallaahi hin jibbin. Bakka tanatti nyaadhamaa jirra. Bakka kanatti rakkoo hedduu keessa seenaa jirra. Hadammannume haasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Osoo miizaani guyyaa qiyaamaa nutti dhufne osoo jechuudha qormaani guyyaa qiyaamaa nutti dhufne har'aan tan of qormaatu qabna. Hangam tokko miizaana quraanaa fadhiisaa eegaa jirra. Ha jechuudha markaza keessa seennee jechuudha baatii 7 baatii 8 waggaa jechuudha geenye. Maali quraanii nu galuu didaa jira ni beektanii? Namni garii osoo ustaadni gubbaadhaa jechuudha qaraahisu jala gattaa'ee jechuudha jalaan kun harkaan barreessa. Kun miseenjeran jala taa'ee jechuudha akkas godha. Akkasii jira bar hundaa miti takka jira. Ani maqaa isin irraa suumiti wallaahi. Obboleessa kee obboleettiti wallaahi. Hanga isin jaallannu hanga isin illee nu jaallatan rabbi tokkicha beeka. Tokko akkati dammadhu tokko ni jira akka dammaynuuf. Akka dammadhuuf ka jala ciisee miseenjera osoo ustaadni jechuudha gubbaa qaraahisu. Harka hawaa katabu. Salaamtaa fi kana jechuun barbaada rakkoon qabu. Ta'ee miizaana shari'aa kaballeessaa jira. Laala akkasii miti. Midimma qimee. Dhiiroo ustaadni gadi hin bahu dhiiroo osoo ustaadni qaraahisu dhiiroo zaan ustaadaan geenye gadi hin bahu. Eessa dhaquuf gaa? Bahuuf gaa? Achi na qabi. As na qabi. Yoo dhugaadhaan namni achi na qabi as na qabi jettu kun dhugaadhaan jechuudha. Ati jira namni dhugaadhaan bultii namaa hojii ijaaru. Haruma jechuudha sirraa jechuudha kan qoqorfatee sirraa haxaawwatee bulookii sirra kaa'u qofa nama takka tokko gabrichi rabbi nama jira. Markaza jechuudha namni si qoqorfatu san namni sirraa nyaatee jechuudha kan taane galgala ganama qalbii si cabsu akkasii markaza barnootaan seenu bareeddu. Bilaalonni keenya alhamdulillah warri markaza jechuudha ilmii keessa jiranu irra guddaan isaanii nagaa. Takka jechuudha kan isaan fakkaatee takka jechuudha. Kan isaan fakkaatee jechuudha deddeemu. Ni jira huccuu jechuudha bilaalota gaariidha. Huccuu bilaalota gaarii huccuu sumayyoota gaarii uffatee yayyii re'ee keessa seentee jechuudha re'ee nyaattu maal gaafattan kakkasiidhaa jira takka eegi ofirraa eegi. Ofirraa isa akkasii eegi galgalaafe jechuudha. Galgalaa ganama ofirraa eegi. Huccuu sumayyootaa uffatee dhufe jechuudha. Yoo waa xiqqishoo jechuudha nama waa xiqqoo sagalee tottoluu fi kana dhaga'ee ni ta'a sumayyoota irraayis. Bilaalota irraayis sumayyoota waa xiqqishoo sagalee jijjittuuf kana yoo dhaga'e ni ta'a. Maaliif deemaa jira? Wayiif deemaa jira beekadhu. Waan godhuudhaa deemaa jira. Eegaa isa akkasii ofirraa eegaa akkasitti maqaa nama nyaate jira. Maqaa isin balleessa jira. Maqaa nu balleessa jira. Ofis eegaa miizaana quraanaa ta'a fedhii irratti of eegaa.
akkasitti deemu barbaachisaadha. Rabbi sana haa eegu, Rabbi nu haa eegu. Sirriitti bakka tommaatti yoon deebi'e inshallah nin gabaabsa silaa'uu gara xumuraachi garagalaa jirra sagantaan isii gabaabataa jira narra laalinaan wayitan dhufe umurarra dhufa narra laalinaan sirriitti gad qabeen dubbadha. Warri sagantaa eeggatan illee takkan eeggatan wayitan dhufe yoo jechuudha kii gubbaa katti argamtan raamata sinumaaf hin godha yookaan immoo narra laalina torban irraa guyyaa lama qofan qaba. Wayitan akkanan sagantaa aqiidaatti yaa irraanfachuu miti bakka tootanatti hedduu naquu wixee hedduu sammuu kana dhukkubsataan haasa'u jira. Bakka tommaatti hin deebi'a waa xiqqisoo si daqiiqaa hanga daqiiqaa sanidha. Bakka too jechuudha markaza garee bannee jechuudha namni garee bane namuma tajaajiluudhaa fi ustaazuma barattoota addaa eeguu malee waa tokko barnootatti hin jirre haadara billaahi alaikum. Billaahi alaikum yoo barnoota sirriitti fudhachaa jiraatti itti fufi. Yoo barnoota fudhachuutti hin jirre ammoo dhiisi akkasana. Hoggana nama biraatti dabarsii barnoota baradhu. Hoggana nama biraatti dabarsiiti. Taamira taatee lakkoofsa tokko uffattee lakkoofsa lama uffattee jechuudha. Barnootatti hin jirre rabbii keenya haa sodaannu. Hogganni waa takka jechuudha yoo barnoota baratte qofa. Nama hogganuun barnootaan ta'a bara. Nama hogganuun nama tajaajiluun barnootaan ta'a. Akkasitti umurii ofii fixaaru jira. Rabbi haa sodaannu. Deebisiitii akkanumatti jechuudha lakkoofsa tokko uffatame lakkoofsa lama uffatame amirummaan fudhatame osoo barnoonni dubbatamne osoo quraanni dubbatamne garee keessa jechuudha caljalli taa'u jira. Umurii keenya afaan jiru wanni rabbi nu laaffise jechuudha afaan jiru numa jechaa jirra gaa waan jejjamu sanni beektanii waan jejjamu sanni beektanii miti garuu quraanni hubatamaan jiru. Hadara warra akkasitti quraana hubachuutti hin jirre deemi markaza zoomii seeni warri quraana jechuudha qubeen tun makhaarjini qubee 28 takka 29dha jechuudha akkanaa jechuudha hin beekne sifaanni qubee kanaadha jechuudha akkanaa jechuudha sitti himamuutti hin jirre maddiin qubee kanaadha jechuudha inni kun akkanaa sitti himamuutti hin jirre uma sadan kana irra gurguddaa wanni irraa saamu meeqaanyiidhaami qubeen 29 makhaarija waliigala jechuudha ammaan saadhaa shanii waliigala 17 qabaa kan beekne bakka qubeen 29 yookaan 28 irraa baatu ammaan saatiif kaassaa isaa kan beekne ammaan saadhaa shanii waliigalii isaa 17 kan beekne ka quraana gadi fixee jiru usuulan qaraa jedhu maqaanyi miti isa qaqaan salfadhaa ka waa xiqqoo salfadhaa maal jechuudha maqaanyi ka jira namaal taatansa mee akkamitti qubeen kun ni qallataa yooniif makhaarji isaan beekne jira umurii yoggaa cal jettee fixxoo akkasuma wajjin usula qaraatu jira qaanyiidhaami warra akkasitti cal jettee ta'aa jirtu ammarraa jechuudha gara zoomiidhaa fi adduu gara zoomiidhaa jechuudha zoomiin siif hin danda'amne gara imoo nagaa barbaadiseeni gara imoo nagaadhaa barbaadiseeni wallahi ansi himeni ansi hime an zoomii keessa sin jiru imoo keessa waa xiqqoo si jijjira bakki barnoota dhugaa itti argattu barnoota dhugaatti argattu zoomiidha dhugaan sin jira bakki barnoota dhugaatti argattu zoomiin markaza seera qabeessaati mana mootummaa imoon haa ta'u nama rakkateef anama imoorra jira nama rakkateef haalli mijjooneef nama kitaaba hedduu walitti qabee qaraa jedhuuf tokko kana gaane jira sirriitti waa hubachiisaa roona jira imoora tokko kan sirriitti waa hubachiisaa roona jira tokko kanuma cal jedheetu mataa haru jira sirriitti amaanaa umurii keessatti akka hin taphanne hadara quraan rabbii kun waan duniyaa fi aakiraa irraa gammadu rabbiin subhaanahu wa ta'ala سورة يونس بسم الله كرنفع آية شنتمي سديت الرت قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون جد يا نبي محمد طلع أولين سربي علم رب إسني قل كان عن جمدا جرين إني سن قرآن جمدا جين هجمدنو فليفرحوا هجمدنو جمدا جين هو خير مما يجمعون سنت الرجال روان دنيا في مار ويك أبدا سنرة قرآن رب إسني كان وريتك أبدا سنتو الرجال على قرآن ربي كان جبيزاهي كان قرآن ربي جبيزوت نورا برباكسادا قرآن ربي دا جبيزوت برباكسادا ربي سبحانه وتعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق يا نبي محمد سلدا نيجورا
qur'aanni kun rabbirraa bu'ee jechuudha beeku. qur'aana rabbirraa bu'e kanatu haqaa jechuudha beeku. Kaman hu a'ma akka nama jaamaa waa tokko hin beekne ni ta'e. qur'aanni kun rabbii tokkicha irraa bu'e. namni